Ashama harka fuudhee hordoftootaaf kabajamtoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan marti keessanuu akkam jirtanii fayyaa keessan jirtanii ani nagaa kiyya qaba isinis akka nagaa qabdan abdii rabbirraa qaba warri maatii koo taatanii viidiyoo kiyya like godha warri maatii kiyya hin taane immoo subscribe godha maatii kiyyatti akkama kamtan isinin jedha walaa jajjabeessiinu har'a waa xiqqoo daqiiqa 5 takka way daqiiqa 5 afur akkas darbee waa baay'ee haasawuun qabu maal sinitti himuun barbaade seetanii yookaan maal sin kadhachuun barbaade seetanii obboleessa keenya mucaa kaayiroo jiru ilmaan 5 argate ilmaan tokkichi immoo duubatti jalaa deebi'ee yaa kan rabbi namaaf qoodeedha ilmaan 4 qabaarra maashaallah jennaani asumaanii rabbi isaa haa guddisu wanni inni nutti bo'atee jiru waan biraatii miti YouTube banatee jira YouTube isaa sana subscribe gootanii akka maddii dhaabbattan like gootanii akka maddii dhaabbattan akka jajjabeessitan koomentiidhaan asumaan isin gaafadha maaliif jennaan ilmaan Oromoo nuti wal malee hin qabnu yoo baasii biraatiin gargaaruu dadhabne yoo bira dhanneetu isaa godhuu dadhabne yoo saamunaa takka moodii pampersii takka isaa bituu dadhabne YouTube isaa laallee fi subscribe godhuun dirqama Oromummaati hundumti keessanuu jechuudha namni tokko ilmoota kaayyuu dhabe jechuudha ilmoota kaayyuu dhabe kan rabbitti bo'u meeqatu jira kanaafi hedduu takka isinitti illee innu maal sin balleessee jedha miidiyaan adda addaa illee kan irraa dubbatee jiru viidiyoo sanamuu onkin arguu dhiisuu dandeessanii onkan agartanii hedduu takka itti dhagaamee jira biyya namaatti daa'ima afurii miti daa'ima takka guddisuun hedduu tokko namatti ulfaata ilmaan Oromoo hundumti keessanuu har'a daa'ima kana gatee haati abbaan obbolaan bira hin jirani namni daa'ima kana itti kennatanii hojii deeman haadhi mana isaatis innis daa'imuma kana qabatanii ta'anii jechuudha kanaafi hundumti keessanuu YouTube isaa community kiyya jala dhaqaan share godhee jira link isaa immoo YouTube kiyya jala siniif godha achi jalaas wanneetan immoo community yoo tuttanii Amaan Hussein jedha YouTube isaa maqaan isaa YouTube isaa immoo Amina and Sifu family jedha YouTube isaa jechuudha kanaafi please hundumti keessanuu YouTube reefudha kan banate video 4 akkas bichaarraa qaba hedduu takka nama mararani daa'imni suni daa'imuma sanii jedhaatu namni daa'ima qabdanis kan daa'ima hin qabnes YouTube isaa sana jajjabeessa amilee ta'aa fi jabaadhu jedhaani daa'ima kana rabbiitu kenneef isa jaalannaan isaa kenne namni daa'ima takka dhabeetuyyuu rabbi ammaarra meeqa jira qabeenya miliyoonan qabaatee daa'ima ilmoo kan dhabe meeqatu jira rabbitu namaa kennaa rabbiiti amiin jedhanii fudhachuudha kanaafi innis osoo biyya isaa jiraate maatii isaa bira jiraate gadi bahee hin dubbatu ture hojjetachuu danda'a akka nama kamiitu biyya namaa keessatti immoo daa'ima 4 jechuun daa'ima 4 gatanii bahanii hojjechuun hedduu takka ulfaata daa'ima takkaayyuu gattee gadi bahuun hedduu takka ulfaata kanaafi please ilmaan Oromoo hundumti keessanuu bira dhaabbadhaa warri isinitti tole lakkoofsi isaallee ni jira ani beeku garuu koodii kaayiroo kana warri beektan akkaataa isaan beeku anachuma viidiyoo majalattiin arge duwwaa 20 11 52 79 67 33 irraan sinii deebi'a duwwaa 20 11 52 79 67 33 kanaanis dawwaltanii to'isa jajjabeessuu ni dandeessanii namni namatti haasa'u jabaadhu jechuun waan nama bakka sammuu nama bashannansiisu namaan jechuun waan guddaadha nuti ilmaan Oromoo yoo waan kun dadhabdanii subscribe godhuuf hin dadhabdan warri viidiyoo kiyya agartan please share godha isa bira dhaabbadha ani na bira dhaabbadha sinin jedha isa bira dhaabbadha obboleessa keessan haati daa'ima saneetis obboleetti teessani waan ta'eef rabbiitu kenneefi waan rabbiin namaaf kenne immoo gaaris yaraas qabachuun amiin jedhanii fudhachuun dirqama waan ta'eef hundumti keessanuu please dhaqaatoo subscribe godhaafi amiin and Sifu family jedhaatu search godha siniiba isa ta'uu baannaan immoo community kiyya jalan jira warri viidiyoo agartan jechuudha share godhee jira amma daqiiqa muraasa dura share godhee jira dhaqaatoo achi YouTube isaa tuqa subscribe like share godha commenti barreessaa fi link isaatis siniifan ka
YouTube irratti illee warroonni YouTubein keessan xiqqoo ta'e Facebookin keessan guddaa ta'e ni jiran Facebook irratti illee share godhaa fi ani miidiyaan maal akka ta'e yaani qofa kanan ilmaan Oromoo biyya kiyya keessatti waan akkanaa argee osoo hin taane biyya alaatitti kan miidiyaan dabarsuun arga garuu keenya kana maaliif kuni taarika Rabbii hojii Rabbiitu kanaa sa'ani ijoollee kanaaf daa'ima kana bakka tokkotti argachuun isaanii kan nama dinqisiisuudha onkaan kan dhiisneeto kuni onkaan nuti an akka nuyi hiyyeessa kanaa miti kan isa gargaaru miidiyaan gurguddaan isa gargaaruu qaba Senegal abbaan qabeenyaa gurguddaan isa qarqaaruu qaba daa'ima kana abbaan qabeenyaa tokko bakka bu'eetu guddisuu qaba keenya dhiiga keenya waan ta'eef ani maaliif akka ta'e beeku hundumtuu gurra tokkoon dhagee gurra tokkoon zimmadha odoo siyaasaan biraa waan biraa saba bira yookiin amantaa yookiin maali ta'e gini miidiyaan tu waliin hin geechuu siniin jedha waan akkanaa kana immoo durraa dubbachuunii fi sheer godhuun hedduu takka itti ulfaate nutti jechuudha anuma wajjiinuu qabe kanaaf anumtu viidiyoo kana guyyaa 3-4 bulee jira erga argee jechuudha maal guyyaa 3 gara 7niitu hin deemu garuu har'a boruun dubbadha osuma jedhu irra darbe yeroo dhaba koo malee itti wanni hedheetinti kanaaf yaa ilmaan Oromoo warri agartan hundumti keessan jechuudha hundumti keessan eegaa ofii isaati as ba'ee please na gargaara siniin jechaati jiru gargaara obboleessa keessan bira dhaabbadhaa siniin jechuu barbaada viidiyoo mudaayilooddin goonee malee isinitti agarsiisa meewunaaf achirraa hojjete isinitti agarsiisa Mucafana, wifi kia. Murna tokko yookaan immoo siyaasaa gama tokkootiitii miti. Rakkoo bakka siyaasaa sanii miti bakki deemu jiru. Wifi kia hojjetu. Mucafana, hedduu tokko mucaan daa'ima. Hadurbaa waytanaa rifan, kadiiraa waytanaa rifan, kana maddii jiru kana waliin nyaate kana waliin dhuge waytanaa rifan, dandaagaa mana akka obbolummaatitti. Isinis saalfadhaan, natti saalfattan isinis. Harda dhugaa Rabbi yoo isinitti hime gaafa ilmaantii argadherra waan YouTube kanayyuu uummanni Oromoo kun banee harka kiyya keessa kaa'ee ittiin dalagan ittiin of jijjiire tartiiba jiruu keetii ittiin godhadhu naan jedhu natti fakkaataa ture mee nunnaa godhe har'aan mee amma namni seentan kun muluun isaa dhugaan godhe jedha lakkoofsi tokko naa tuqaan mee seentanii naa godhaa mee isinummaanu lakkoofsi takka naa tuqaame mee nama mee kan naa godhe ammaan ganamalle ol jedhee galgalalle ol jedhee waytarri baa ol ka'e waan sallaan hin beeku ani sirraara namni tokko yuutubarri tokko hayyuun tokko qabaataan tokko sheeni tokko qeesiin tokko akkamitti anaaf of qabuu dhabee agardhaati dhugamatti garaa jabaanneen immoo Oromottu akkanuma garaa jabaadha. Bakka wifi kia dhaabbatee jira hedduu karaa nama nyaata jechin jedhe please bira dhaabbadha dhaqaa subscribe godhaa fi ijoollee 4 jechuudha oggaasan garanaan gedduu daa'ima isaanii gedduu godhanii gamanaan ciisanii hedduu takka das nameedha dhugaan siniin jedha Rabbi kanaaf ijoollee kanaa jedhatoo YouTube isaa dhaqaatu subscribe godhaa fi bira dhaabbadhaa siniin jechuu barbaada an kanarraa fi immoo hilliinaan keessanii sammuun keessanii isin haa gaafatu ani waan siniin jedhu qaba ani kan koo onkin obboleessa koo yookiin immoo obboleetti koo naa jajjabeessa siniin jedhee sin kadhachaatiin jiru obboleessa keessan walitti qabna obboleessa tokko walitti qabna dhiiga tokko Oromummaa takka walitti qabna ijoollee Oromoo 4 bakka tokkotti nuu dhalate sinigalee ijoollee 4 haati takka ijoollee 4 nuu deesse keenya keessan ilmaan dhiiraa soo ta'e dubara soo ta'e obboleessa keenya obboleetti keenya yoo sitti dhagaame dhaqiitoo hin dhamaatu wanni ati gaara buutee fuutu wanni ati dafqitee fuutu hin jiru bilbila keetiin gootaa fi dhaqiitoo subscribe godhiif kana bichaa siin jedha ani birrii takka birrii 2 darbiif siin hin jedha dhaqaa godhaaf siin jedha galatooma jarjaraan jira hojiidhaa fanani galatoomaan siin hin jedha oonanan dogongorimmaa sumaan dhiifama siin gaafachaati viidiyoo share godha anaafis share godha yoo sinitti tole maaliif jenna annis obboleessa kiyyaa sagalee ta'ee jira
kanaaf yoo ati share goot namni biraawlee ka'ee sagalee ta'ee fi share godhuu fi danda'a jechuudha yoo sitti tole jechuudha yoo sitti toluu baate immoo rakkoon qabu turtii gaarii bakka jirtanitti fayyaa fi nagaa isin hawwaa jajjabaadha tokkummaan keenya haa cimu rabbiin mortuu sharranyaa nu keessaa balleessu tokkummaa keenya rabbiin itti nu haa cimsu kan du'eef rabbiin raamata haa godhuuf kan dhukkubsatu rabbiin haa maaru kan hidhame rabbiin haa hiiku isiniin jedha biyya keenya biyya nagaa haa godhu oromiyaatti nu galcheetu oromiyaa keessatti kan badhaadhina kan gammannee jiraannu rabbiin haa godhu isiniin jedha hundumti keessanuu warri mana madaamis jirtanii bakka barbaaddanis jirtanii madaamillee rabbiin amala gaarii isiniif haa fidu isinitti iyyitu isiniin jedha chaaw amma ganaa hojii waa beeqa hojjedha seetan chaaw baabaay